Namooti dhaabbata leenjii sinimaatoogiraafii Toomii irratti yakkaan raawwatan to'ataman. Taateen kun gurraandhala 16 bara 2017 magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo yookaan Piyaassaa Xaayituu Hootel bakka jedhamutti raawwatame. Iddoo kanatti namoonni hojii wardiyyummaa hojjetan qaamota addaa hojii yannaa raawwatan waliin walqindeessuudhaan itti gaafatamummaatti kenname gananii meeshaalee elektirooniksii dhaabbata leenjii sinimaatoogiraafii Toomii keessa jiru cabsanii fudhachuudhaan konkolaataatti fe'atanii deemu poolisiin magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaadhaa ibsee jira. Shakkamtoonni kunneen namoota yakka kana raawwatan waliin ta'uudhaan mana kuusaa dhaabbata leenjichaa cabsanii seenuudhaan kaameraa suuraa 29, kaameraa viidiyoo 3, ibsaa 2, ibsaa harkaa 2, baatirii kaameraa, chaarjarii baatirii 10, ibsaa LED 2, maayikiraafoonii funyoo qabu 4 fi chaarjii walumaa galatti birrii miliyoona 2.6 olitti tilmaamamu fudhatanii jiru. Meeshaalee kunneenis gara mana shakkamaa tokko kan mana suuraa ofiisaa qabutti kan buufatan yoo ta'u, kanneen hafan ammoo gara naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Walaayittaa Sooddootti geessu poolisiin ibsee jira. Kaameraa tokkos shakkamaa isa kaanitti gurgurachuu poolisiin ibse. Poolisiin magaalaa Finfinnees hordoffii taasiseen meeshaalee kana deebisiisuudhaan shakkamtoota immoo to'annoo jala oolchee jiraachuu ibsee jira. Namni kamiyyuu yeroo hojjetoota qacaruu of eeggannoo guddaa akka taasisuu fi dhimma nageenya isaanii ilaalchisuudhaan seenduubee isaanii qoratee akka qacaru poolisiin magaalaa Finfinneedhaa ibsee jira.